السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kalian tuh tahu ada dan kali mau kali updatean kari. Warren story YouTube channel generation video lagi ya. Reaction yang madura hujjah terus dah hujjah terus kan akan semua drama interview video lagi beberapa gitu jenis ini lega turre yorong rasaf dan fagan turre amma nagi awal video ini jelas alhamdulillah ada sini arram wani sini kabanne rufne aku mesini sediktan أما دور اللي بيس كتابة إسلام ما في أورم ما جرو كتابة لما مو كان في سني فيديو دلقي تنجرا أرامو فيديو نسني رت دلقي ديمو كتابة urjiwan bahasa dian obaliyan kenya Ustaz Munzir, Ustaz Muazifi, Ustaz Ammar Sheikh Amin Garisan Nufi Isan Khaja Urrati reaksina gaba ko jenna tamni dura makattee eebbifamee Madiina barreeffamee makattee eebbifamee akkasuma biyya keessa jalqaba Harartti eebbifamee akkasuma magaalaa Ciroo fi Dirreedhaatti eebbifamee jira guyyaa har'aan sanaatii sagantaan bifa bareedaadhaan haala nama gammachiisuun obboleeyyan keenya wal jijjiirsuun haala hedduu onnee namatti horuun kitaabni kun eebbifamee jira arrallee hoteela bii kaapitaal magaalaa Dirreedhaa keessatti obboleeyyan keenya hedduun achirratti argamanii viidiyoolee bifa bareedaa waraabanii haalaayiviin waraabee obboleeyyan keenya akkasuma kantiibaa magaalaa Dirreedhaatilleen irratti hirmaatee sagantaa bifa oowwaa ta'een guyyaan har'aan tanaa gaggeeffamtee jirti. Amma immoo inshaallah gara fuulduraatti akkanii fi hawwii guddaadhaan shabaaboottiin warreenii fi asitti yuunivarsiitii irraa eebbifamee akkasuma yuunivarsiitii jaami'aa Madiinaa dhaqee achitti baratee dhufe kun kitaaba biraallee akka nuuqaan hawwii guddaa onnee guddaa waan itti horena fakkaata. Inshaallah isaanis hawwiin isaanii kanuma na fakkaata. Gara fuulduraatti yoo bifa kanaa wal jijjiirressinee waan hedduu nama gammachiisu waan hedduu namatti onnee namatti horu obboleeyyan keenya warreen sooshaal miidiyaa irratti hojjetanis yeroonii fi wanni takka kitaabni tokko eebbifamu takka sagantaan takka dhiyaattu wal dhaga'uu fi wal bira jiraatanii humna walitti godhuu hamilee walitti godhuun yeroo dhihoo kanatti hedduu jabaachaa dhufee jira hedduu nama gammachiisa wallahi kan argutti anilleen hedduun gammadee akkasuma atilleen akkasuma na fakkaata kanaafuu kitaabni kun bifa bareedaadhaan hojjetamee akkasuma bifa nashidaatiin illee hojjetanii obboleeyyan keenya nashidaa bareeddu guyyaa san Hararitti sagantaa san dhaqee ture achitti sagantaa bareeddu nashidaa bareeddu achirratti yaanii fi hedduu nama gammachiisa wallahi bifa kanaan akkatti wal jijjiirree gara fuulduraatti waa hedduu hojjechuu jeetiin yaada qaba kanaafuu sagantaan Hararitti gaggeeffamtee jirti Cirootti gaggeeffamtee jirti Dirreedhaattis gaggeeffamtee jirti kitaabni bifa bareedaadhaan achirraa kitaaba mata duree waa xiqqoo irraa dubbisee malee akkasitti jila hin dubbisne inshaallah kitaabni itti dhiyaannee kitaaba magaalaa Ciroottis Hararittis baankii hijiraarraa akka argamuu fi akka namayyuu achirraa fudhatee dubbisuu qabus obboleeyyan keenya dhaamsa dabarsanii jiranii namni kitaaba sana argachuu feetan baankii hijiraarraa baankii hijiraa naannoo keessanitti dhiyaaturraa ni argattan isiniin jedhani kanaafuu obboleeyyan keenya haala sooshaal miidiyaa kanarratti wal qabannee wal dhagayaa deemnu kanaan gara fuulduraatti waan hedduu hojjechuuf dandeenya jeetiin yaada wal cinaa dhaabbachuun humna waliif ta'uun kaayyoo fi murannoo abdii keenyaa akka ta'u isiniif dhaamuu barbaada inshaallah obboleeyyan keenya haala kanaan sooshaal miidiyaan yoonii fi bakka itti wal jijjiirruu ta'ee bakka itti onnee hedduu namatti horee namni waan isa keessa jiru baafachuu danda'u bakka itti wal cabsinu yoo ta'e ammoo bakka abdii wal kutachiisuu fi hamilee wal dhorkuu wanni akka sooshaal miidiyaa hamaa hin jiru kanaafuu haala ammaa kanaan yoonii fi wal cinaa dhaabbannee waan guddaa hojjechuu dandeenya gara fuulduraattis wal qabannee waan biyya teenya ijaaraa waan hawaasa keenyaaf bu'aa qabaa bifa kanaan yoo hojjennee hedduu nama gammachiisa. Ijoolleen teenya sooshaal miidiyaa irratti maxxansa babbareedaan maxxansaa jirtanii galatoomaa ulfaadhaa isin jaalanna. Nutii fi isaan kitaaba Madiinatti dhalatee Makkatti eebbifame akkasuma gara biyyaa dhufuun handhuura biyya hangafa sulxaanotaa Harar irraa jalqabee Ciroon ba'ee Dirreedhaatti deebi'ee har'a sagantaan bifa ajaa'ibaatiin gaggeeffamaa oolu.
kitaaba nuti fi isaan jedhu obboleeyyan keenya urjiiwwan bahaa sadeen Ustaaz Munzir Sheekh Amin, Ustaaz Ammar, Ustaaz Muaz Naziif kitaaba nuti fi isaan jedhu bifa bareedaadhaan inshaallah guyyaa muraasa keessatti nashiidaan biyya hangafa sultaanotaa galma Harar galma Calanqootti gaggeeffamte irratti obboleeyyan keenya gareedhaan ta'anii nashiidaa bareedduu bifa bareedaadhaan hojjetanii isin biraan gahuuf guyyaa muraasaatu hafe. Nashiidaan saampila na biratti dhagaa jirtan tuni guyyoota muraasa keessatti chaayinaadhaa ariif isaatiif isin bira gahuun isii hafa hin qabu. Akkasuma obboleeyyan keenya warreen sooshaal miidiyaa irraan waan adda addaa hojjetanii kanaafuu bifa kanaa yoo itti fufne waa hedduu hojjechuu dandeenya jeetiin amana. Akka amantii bifa kanaa yoo ol qabanne obboleeyyan keenya warreen burqaa diinii fi barnoota ammayyaa ta'an kun kitaaba bifa kanaan barreeffamu haala kanaan inshaallah kabiraatis qabatanii dhufan jennee abdanna. Kitaabni maxxanuu qofa osoo hin taane obboleeyyan keenya warreen kitaabni isin bira hin gahin baankii hijiraarraa guutumaan guututti walumaa galatti jechuun warri eebbisaarratti hin argaminis baankii hijiraa naannoo keessan jirurraa argattan jaamee jira. Kanaafuu namni kitaaba sana argachuu feetan baankii hijiraarraa kallattiin yoo dhayxan ni argattanii. Humna olii godhuu yoo bifa kanaan itti fufee aartiin islaamaa ogbarruun islaamaa seenaan islaamaa ni mul'ata. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.